Kebor Multimedia Production. Maal jedhe beeytani anatu caala ana biddarraa uumte isa dhoqqirraa uumte jeen dhoqqee nama waa baay'ee tolchaa miree hin argita ka garteetiin ati keessa teettu kanallee jinsima dhoqqee irraa waan kanaan tolfame malaa'ikaan immoo tuuhuu ifaa irraa uumamanii xabiicaa ifaa maal inni gochiisa ifaan maal dalaga jiran amma maal dalagaa jira ifaan kun waa ibsa malaa'ikaan sujuuda godhan hin ajajaman gaafa san eegale shayxanni milkaahe moo hin milkooyne gaafa san irraa milkaahuu eegale nama rabbi harka ufiitiin uume fal'aansoo qabe kuffifatee beeyta faayitii irratti hin injifate abbaa kenna aadamin yaa subhaanallah akkamitti injifate beeytani rabbi samiidhaa isa buuse jannata keessa rabbi isa buusee jennaaniin asuma waswasa ababbalaa jedhan san ababbalaa itti geesse asuma ababbalaa itti geesse aadamin achi buuse tasallaha shayxaanu biasliha kathiira shayxanni meeshaa waraanaa baay'ee uffatee jira beeytani meeshaa waraanaa baay'ee uffate kana keessa alkadhib kijiba danda'a shayxan namni kijibu shayxaana qabadhu achumaan meeshaa waraana gartee shayxaanaa keessaa tokko kijiba almukhaada'a ganuu الإضلال التزيين الاطلاع على الغيب كن هندي حديثا جرا تنبيتشا سيهما شيطان نور راهدمه بو رمضان كنا كاتي ولا التكنا شيطان نغافا سن جنتا هم بو مال دلګ بیتنی میشا ورانا کینی کبو کیسا کجیبا کنه سی وانت کو سیتنیمی کجیبا کنه رتی وا وਹੀ سنی فيما وان کجیباتی في ور غرتتنی عرباكم مال جن بیتنی يفسد الكذب بساعة ما لا يفسد السحر بسنة جاء وان فلفل وقاتو كتهم بلي سنة كجيبني ساعتي تكتب بلي سجد فكينيا كنانا ما وحيدتو قبر غرغوري بيتا وان كجيباتي في كجيبني وجي شيطاناتي قبر وحيو غرغورو قبايو باسو قبري كنهم بريدا قبري غرتتنين دران غر أوراني فنيان أوراني ففكساني أكاسيتي غرغوراني نما غرتي أدقا دندو نما ميت دندو كان كوجي دندو gabrichi kun hin bareeda beetani akka malee bareeda abboo rakkoommaan gabricha kee kana ka gurgurtuuf maali jedheen hin dhageettaniimi waan kijibaa kana dhageeffadhume maaliif gurgurta jennaaniin gabrichi kiyya kun eebii biraa hin qabu akkaan waa dalaga akkaan waa miidhagsa rakkooma takkittii wahii qaba jedheen maali rakkoon isaa takkittiin yakdhib jedheen hin kijiba yamshi binnamiima kijibaan jidduu namaa deema jedheen oma tanaaf gurgurta ani na hojjata maltu nagaye haa kijibu jedhee bitatee galeeni beeyta bitatee yoo galeeni gabrichi kijibaan addaa kabaa baay'ee balleessaa ture haadha manaatti dhaqee waan jedheen dhageettanii haadha manaatti dhaqeeti akkana jedheen sareen si haa nyaattu abbaan manaa kee jaartii biraa qaba jedheen qopheeffatee fuudhuu heda jedheen irratti fuudhuu kana haawwanni akka malee hin danda'anii hin dadhabanii bakka kan manguddoon sirritti beekanii irratti fuudhuu kana jarri hin danda'an waan taateef sirra fuudhuu heda sii qopheeffate mala wayii sii mala jedheen waan kijibaa kana dhageeffadhume malli an sii malu maali jedheen malli ani sii malu yoo abbaan manaa kee mana seenee algaa isaa bahee hirriba eegale haa inni rafuu eegi albee fudhadhu areeda isaa kanarraa ina asbiraa rifeensa wahii murii fidii itti sii dalagaa akka inni garteetiin si malee tabiraa hin fuune jedheen rifeensa irraa murii jedheen beek jennaaniin eshii jetteen isaan immoo maal jedheen beeytanii qaallittiin hamtuudha nama biraa qabdi nama biraa qopheeffatte uf eeggadhu tolchii jedheen kin kijibdaa waan kana waan akkanaa dhiise jedheen akkamitti kijiba hin kijibu mee eshii ammala sii dhaama akka nama rafee ta'ii dhokadhu laali jedheen akka nama rafee ta'ii hursa dhokadhu isii caqasi jedheen namtichi algaa bahee hursuu eegale qaallittiin isa ajjeesuu miti areeda irraa muruuf deemti beeytaa jala albee qabattee dhufte si ajjeesuu heddi jedheen immoo namtichi hin eege yoo isiin fiddee albee gara mormaatti ittiin deemte na galaafattee miyoo jedhe tafiyoo jedhe galaafate beeyta gaafa kaani yeroo hundaa rabbi nama namaa ol kaayaami kanama hogganu
warri waa hogganu dhufe kijiba moo kijibaa miti wanti kun itti dhufee jennaaniini eentu ajjeese jennaan isatu ajjeese jedheen namticha manaa gabbaasanii inni abbaa manaa ta'e achitti kijibni sa'a takkatti waan sihrii waggaa tokkotti hin balleessine balleessa shayxanni abbaa keenna aadamiin maal jedhee kijibee injifate beeytanii itti kakate waqaasamahuma inni lakuma lamina annaasihiin jedhe wallaahi billaahi an tola isin yaada jedheen itti kakatee bar muka wahii ta rabbi aadamiin hin nyaatin jedhe itti kakatee nyaachise mukuma tana hin nyaatin rabbi jedheeni inni kijiba hin beeka jennee mire nabiyyallaahi aadam kijiba hin danda'u beeyte nabiyyi rabbiiti nama rabbi harka ufiitiin uume itti kakateeti fawaswasa lahuma shayxaanu ababbalaa itti geesse afaan ammaatiin janajjanaa jedhaniini awwalli nama janajjanaa eegalee shayxana ayatan janan awwalli nama janajjanaa eegalee shayxana warri amma janajjana jiru kunoo maalinni kana isunumaan isa abbaa murraattu eegalee awwala ababbalaa jedhaniin afaan ammaatiin janajjanaa jedhaniin afaan abbootii keenya ka duraaniitiin ababbalaa jedhaniin akkanaa mire ababbalaa san itti geesse janajjanaa amma jedhan kan itti geesse abbaan keenya aadam gartee hin dogongore muka rabbi irraa dhoorge nyaate achumaan rabbi jannata irraa isa buuse samirraa rabbi isa buuse gaafa san fal'aansoo eegalee shayxanni hin kakate gaafa san qaala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'iin jedhe illaa cibaadaka wallaahi shayxanni akka gaafa san kakate haga har'aa mucaallee mucattiillee jaarsallee jaartiillee kaffaneessallee kasheeka jedhaniin illee kasheetitti jedhaniin illee takkaa biraa hin hafne beeytanii takkaa biraa hin hafne kanaaf bu'aan guddaan ji'a kana keessa jiru shayxanni akkasii sunurraa hidhamee jira alhamdulillah jedhame kanaaf insha Allah nama bu'aa ji'a kanaa beekee itti fayyadamu rabbi nu haa taasisu jiini ji'a khayrii guddaa of keessaa qabu ji'a waa baay'ee of keessaa qabu isiniin jedha yoo haasaan sagantaan namaa deema waalaa haadha